Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kooti. Warra chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa, maatii kootaadhaa galatoomaadha. Kanaan dura maatii naataa hundi keessanuu galatoomaa. Hadha shumburaa akkaataa itti dhagaanii shumburaa kana bishaan keessa kaa'ee bulcheeti. Akka itti dhiqee bareechisee bishaan keessa bulchee jedhee sirriitti fufurdatee jiidhee bulaa ganama. Amma kana maal godhaa akkanatti harcee fi barbaree fi bilaak peepparii fi ashaboo itti godhaa. Saniin booda immoo akka sirriitti walitti makaa jechuudha. Sirriitti aanaa olee fudhatu akkana goonee xiqqoosii lafa kennee waan sirriitti ol fudhatee jedhe akoofnaa. Kanaafuu sirriitti waliin gahuu qabna. Harkaan illee wanti godhatanii yookaan harka keessa walii gahuu hin dandeettanii akkanatti illee waliin gahuu rakkina hin qabu. Harceen maaliifi nu gosallee mi'eessallee zayitaadhaan hordamee jechuudha. Kanaaf akkuma beektanii shumburaan baay'ee barbaachisaadha. Pirootinii gaarii qaba. Bakka foonii bu'aa. Kanaafuu shumburaa ta'ee boloqqee ta'ee atara ta'ee baaqilaa ta'ee yeroo hunda akoofnee osoo fayyadamnee baay'ee gaariidha. Amma kana kan akoofnee meeshaan banamnetti kana hurrin seennetti kaa'uu hin dandeenya. Yeroo dheeraa nu ta'a. Yeroo barbaannetti achi fuunee qicannee barbaanne oo'ifannee nyaachuu ni dandeenya jechuudha. Amma maxibashaan koo zayinni oo'ee jira. Zayinni kun sirriitti hin oo'ee hin baay'isullee zayitii xiqqooma godha. Ammas hoo inni guddaa ta'e baay'isuu hin dandeettanii akkuma baay'ina onnoo keessaniitiin amma sirriitti nana kaa'aa jechuu suuta jedhee. Kanatti tolchinaa jechuudha. Baay'ee tokko mi'aayaa yaalaadha. Akka jaalattan abdiin qaba. Baay'ee barbaachisaadha. Gaariidha. Mana osoo dhabuu baannee baay'ee gaariidha. Amma kanatti walumaan gahannaa jechuudha. Dammoo laafaa akka malillee garuu sirriitti goga. Yoo akka lafichoo cadhifnee akoofnu sanii miti. Wanni isaa marti namatti tola baay'ee gaariidha. Yoo qullaa kooftuu fi ammallee tana kooftuu immoo kashkash jedhee ufumaan baay'ee ilkaan illee itti hin jabaatu jechuudha. Baay'ee bareeda. Barbaree fi harcee bilaak peepparii fi ashabootti gootanii kalaa somaa wanni itti gootan tokko hin jiru. Baay'ee bareeda. Hoo zayita illee hin barbaanne gogama isaa kooftanii achi kaatanii waan barbaaddanii sukkuu hin dandeettanii garuu immoo akkanatti immoo waan nafa keessa seenuuf baay'ee mi'aawaa jechuudha. Zayitii amma kun xiqqishuma jala jira jechuudha. Anis dura xiqqishuma itti godhee kanaaf baay'ee bareedaadha. Amma gogeera. Amma nan baafadha jechuudha. Kunoo kana fakkaataa gogee sirriitti bareeda ta'ee bahee jira. Yaalaadha. Akka malee gogeera. Akka malee mi'aawaa baay'ee tokko mi'aawaa. Ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Kunoo kana fakkaataa jechuudha. Amma sirriitti gogeera. Kunoo bareedaa akka jaalattan abdiin qabaa. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaannaa tura. Warri jajjabeessanis warri barbaadanii komentaa kaa'aa waan barbaadanii jajjabaadhaa. Hulaa jajjabeessinuu yuutuubaroonni Oromoo haarofni baay'eetu jira. Horii kanaan dura jirtan horii gurgurtanii nu jajjabeessaa. Hulaa jajjabeessinuu hol malee maal qabna. Kanaafuu nagaannaa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isin bira haa jiraatu. Nagaannaa tura. Baay'ee.